Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos kan jaallatu hundumti keessan biyya keessas biyya alaas kan jirtan bakkaaf lafa jirtanitti hunduma keessan nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkami yeroo kana geessanii. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya yeroo kanaan kan nu ga'e maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Guyyaa har'aa kana Hafuurota qaalluu jireenya mucaa namaa keessatti miidhaa gaggeessan akka waliigalaatti biyya keenya keessatti maqaa isaan ittiin waamamanii fi hafuura hamaa dhala nama dhorku namni akka dhala hin arganne akka gaa'ela hin arganne nagaadhaan akka namni hin jiraanne taasisuu kan jedhu mata duree haaraa kana qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti yoo hordoftan eegaatii barnoota guddaa argattu. Rakkoo keessa jirtan keessaas rakkoon kun kan hunda keenyaa ta'uu danda'a. Rakkoon kun na ilaallata moo na ilaallatu? Yoo na ilaallate immoo maal gochuun qaba? Akkamittiin bilisa bahuu qaba? Rakkoon obboloota keenyaas rakkoo keenyadha waan ta'eef dhaggeeffachuun keenya beekuun keenya immoo furmaata nuuf ta'uu danda'a waan ta'eef kaleessa osoo hin beekin karaa adda addaatiin kan itti amanaa waaqessaa kan turre gowwoomaa fi kan turre har'a immoo Waaqayyoof galannaa ta'u ifa bahee waan jiruuf hafuuronni kun eenyu faadha? Addunyaa kanarratti hafuurota qaalluu jedhamanii jireenya mucaa namaa kan rakkisan, gaa'ela kan nama dhoorkan, nageenya kan dhoorkan, dhala akka namni hin arganne kan taasisan hafuurota akkamiidha kan jedhan egaa mata duree haaraa kana jalatti ilaalla jechuudha. Hafuuronni hamoon kun egaati iddoo garaagaraatti moggaasa maqaa garaagaraa moggaafachuudhaan jireenya mucaa namaa keessa seenanii karaa adda addaatiin jireenya mucaa namaa ni jeequ, jireenya mucaa namaa ni hidhu, ifarraa gara dukkanaatti gara si'olitti akka namni galuuf jechuudha. Lubbuu namaa boqonnaa dhoorkuudhaaf jecha hafuuronni hamoon egaa jireenya namaa jeequ. Jireenya namaa kan jeeqan waan lamaani. Inni jalqabaa fooniini. Namni gaa'ela akka hin arganne jireenyi isaa akka isaaf hin qajeelle akka hin eebbifamne dhumarratti immoo lubbuu sana fuudhanii gara si'olitti galchuudha jechuudha. Kaayyoon hafuurota hamootaa jechuudha. Iddoo garaagaraatti itti waamama maqaa adda addaatiin waamamu. Naannoo adda addaatti naannoodhaa naannootti biyyaa biyyatti maqaa garaagaraa qabaachuu danda'u. Maqaawwan as keessatti tarreeffamanii jiran kun garuu naannoo hundatti kan waamaman keessaati eegaatii muraasa isaanii ilaalla jechuudha. Baddaadhaa fi baddaaf gammoojjitti kan kufan hafuuronni daabiloosii fi seexanaa maqaalee namootaa fi naannoo dhaalan sanyii namaa irratti muudamanii qaalluuwwan iddoo adda addaatti jechuudha moggaasa maqaa adda addaa qabatanii kan nama irratti miidhaa fi dhiibbaa isaan geessan wal fakkaachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo tokko tokkotti hafuuronni hamoon kuni maqaa namaatiin moggaafamu, naannoodhaan moggaafamu, biyyaan moggaafamuu danda'u, maqaa dhuunfaa isaanis qabatanii moggaafamuu danda'u. Haala iddoo adda addaatiin baddaa fi gammoojjitti haalli isaan adeemsisan miidhaan isaan gaggeessan wal fakkaataa ta'uu danda'a. Wal fakkaataas jechuudha. Walitti dhiyaata jechuudha. Egaatii fakkeenyaaf yoo ilaalle jechuudha biyya keenya keessatti maqoolee hafuuronni hamoon hafuurri seexanaa hafuurri qaalluu kun ittiin waamamu. Maal jedhamee waamama yoo jenne hafuurota akkamiitu jira yoo jenne mucca zarigaa kan jedhamu jira. Mucca zarigaa kan jedhamu hin jira. Mucca zarigaan kun maal jaallataa adeemsi inni jireenya namaa keessatti jeequ kan jedhu booddee hunda isaanii tokko tokkoon itti dhufnee ilaalla. Ammaaf garuu maqaa isaanii isinii waama jechuudha. Maqaa isaanii erga isinii waame booddee hunda isaaniiyyuu tokko tokkootiin kan laallu jechuudha. Mucca zarigaa, addaanyi warquu, aagos, ጎላሜሾት ሴፉ ጫንገር hafuuronni jedhaman ni jiru jechuudha. Isaan kun akka hangafaatti warreen kaanidha hafuuronni kuni. Hafuuronni jiran kun immoo gibira barbaadu. Gaafa hojii hojjennu akkasuma qonnaan bulaan gaafa lafa qotu lafa sababii qotu sanaaf qonna isaarraa waan argateef mootummaadhaan gibira gaffala. Akkasuma nuti immoo mana qulqullummaa Waaqayyootti waan arganne keessaa asraata bakuraatii baafnee mana qulqullummaa Waaqayyoodhaaf hin kaffalla. Warreen immoo hafuura hamaa kanatti amanan, warreen hafuura hamaa kanaaf sagadan, warreen isa gabbaranis immoo akkasumatti gibira isaaf kaffalu jechuudha.
gibirri immoo isaaf kaffalamu dursa irratti hafuuronni kuni hafuuronni amma gara olitti kaase kun keessumattuyyuu addaanyi warquu fa'aa mucca zirgaa warreen jedhaman kuni hafuuronni namoonni kun maal jaallatu ashooshillaa jaallatu keessumaa keessatti addatti ba'anii ashooshillaa jaallatu namoonni hafuura kanaan qabamanii jiran yeroo hunda ashooshillaa dibachuu jaallatu boca garaagaraa ofirratti tolchuu jaallatu waan garaagaraa ofirratti kaasuu jaallatu jechuudha bakka waan qalama garaagaraa halluun garaagaraa fuula isaan irratti harka isaan irratti qaama isaan irratti hennaa mul'ate baay'ee isaan gammachiisa dasisaan jedha qalamii garaagaraa quba isaanii qeensa isaanii harka isaanii dibatanii qeensa miila isaanii illee dhiisan jechuudha osoo itti danda'amee fi fuula isaanii illee dibachuu kan barbaadan bakka ashooshillaa yeroo hunda dibachuu kan barbaadan qalama garaagaraa dibachuu kan barbaadan hafuura kanaan warra qabaman ta'uu isaaniiti jechuudha inni biraa warqii jaalata addaanyi warquu kan jedhamu kun keessumattuu hafuurri kun warqii jaalata jechuudha inni kun baay'inaan kan mul'atu dubartoota irratti warqii jaalachuu isaarraa kan ka'e gaati namoonni yeroo baay'ee gurra isaanii osoo isaaniif danda'ame iddoo 20 uranii osoo warqiitti tolfatanii isaanitti tola jechuudha gurra isaanii kana jechuudha iddoo 20 iddoo 10 funyaan isaanii irratti iddoo garaagaraa adda isaanii irratti qaama isaanii irratti warqii iddoo garaagaraatti boca garaagaraa tolchuu kan jaallatan addaanyi warquun kun yookiin immoo warqii kan jaallatu hafuurri kun gaafa keessa isaanii galeegaa qaama isaanii kana iddoo garaagaraatti warqee akka isaan taasifatan ni barbaada jechuudha hafuurichi kun jechuudha akka isaan bareedan akka isaan irraa bareedu barbaada kaayyoon isaa maa inni kan jedhu gara booddeettiin kan ilaallu ta'a jechuudha inni biraa immoo shittoo jaallata shittoo foolii gaarii qabu ixaana foolii gaarii qabu kan jaallatudha jechuudha hafuuronni kun karameellaallee akka malee jaallata jaartii ta'anii osoo jiranuu nama guddaa ta'anii osoo jiranuu gaafa namni gabaabee maal ergatta osoo jettanii gaafattanii karameellaa naabiti jedhanii karameellaa naabiti kottu shiniin jedha jechuudha karameellaa yeroo hunda akka daa'imaatti kan nyaatan karameellaadhaan ilkaan isaanii kan madaa ilkaan isaanii kan caccabe hedduu isaanii jiru jechuudha qorattanii naannoo keessanitti osoo ilaaltanii jechuudha kanaaf karameellaa kan jaallatu akkasuma immoo sa'aatii wal fakkaatatti buna danfisiisuu jaallata jechuudha yeroo hunda sa'aatii wal fakkaatatti iddoo garaagaraatti iyyuu hafuurri kun maqaa garaagaraa qabaatu malee sa'aatii dhaabbataatti akka buna isaaf danfisan geexiiwwan adda addaa uffata halluu adda addaa qabu akkasuma immoo dibbeen akka isaaniif rukutamu barbaadu jechuudha hafuuronni amma kaasni kun jechuudha kana bichaa miti hafuurota hedduutu jiru jechuudha addunyaa kanarratti jechuudha mucaa namarratti miidhaa kan geggeessan jireenya namaa hidhanii jireenya namaa kiyyoo keessa kan galchan fooniifis lubbuudhaanis namni akka eebban arganne kan taasisan hedduudha jechuudha fakkeenyaaf xoqaar kan jedhamu jira dukkana kan jaallatu adalmootii wasan gaallaa wasingaa fi wasan reeloo shaanqeex shaanqoo haadha haroo haadha abbayyii haadha abbaa magaal shee anbeesoo nabii jilallee Bralanga akkasuma Giwus Lizim Shanqoo Abbaa Diinaa Ardilla Malqiilaa 99 Mootii Arabaa Giraanya Abbaa Gugsaa Allaattii Risaa Oofa Abbukko Oofa Callee Ooga Agaasaa Oofa Daammanaa Taayyee Karaamaa Giiftii Arusii Bulloo Garbii Saamaa Qalbii Amartii Dimaamitii Muutii Abdirqaadir Waaq Bizoonuu Callee Kibritii Waalloo Beeruut Shaayilaa Giiftii Gammoojjii Hayyee Moominaa Alleettii Duulaa Karaamaa Ayiwulaa Sheeyya Huseen Jillallee Abdiqadir Tokkolosh Iyyaasuu warreen jedhaman kun hundi isaanii hafuurota qaalluti jechuudha. Warroonni nama maqaa isaanii barreessee armaan olitti isiniif sarreesse kun hundi isaanii hafuura qaalluti. Iddoo garaagaraatti maqaa akkanaa qabatanii maqaa adda addaa qabatanii warra isaaniif gabbaramu warra waaqeffaman galmi guddaan isaaniif tolfamee kormi isaaniif qalamee namoonni iddoo sanitti orteedha jedhamanii sassaabamanii kan sagadaniif kan waaqessan waaqota tolfamoo keessaati jechuudha. Isaan kun warreen jalqabaa yookiin immoo warreen dursa
afuurota qaalluu warra jedhaman waamamanidha jechuudha. Isaan keessaa afurri qaalluu walumaa galatti amaloota adda addaa namarratti agarsiisa. Amaloota adda addaa nama dhaalchisa. Amalootni afurri qaalluu namarratti agarsiisan maal fa'i? Namni qaalluun keessa jiru afurri qaalluu keessa jiru amala akkamii agarsiisa kan jedhu yoo laalle amala isaanii sa'aatiidhaa sa'aatitti jijjiiruu danda'u. Amalli isaanii dhaabbataa miti namoonni akkanaa. Sa'aatiidhaa sa'aatitti yerootti amalli isaanii kan jijjiiramudha. Nama dhokatee keessumattuu fakkeenyaaf nama dhokatanii adda taa'u kophaa isaanii taa'u. Warreen afuura kanaatiin qabaman adda bahanii kophaa isaanii kan taa'an mana keessa dhokachuu bakka namni hin jirre yookiin immoo caacataan hin jirre filachuu haala wal fakkaataadhaan jechuudha. Kan hin barbaachisne caala ifa ta'u. Yeroo baay'ee haaruu loluu bakka sababa garaagaraa funaanuudhaan waanuma hin jirre kana waanuma nama aarsuu hin dandeenye waanuma xiqqoodhaaf jedhanii callisanii haaruu haariidhaan immoo yeroo isaanii dabarsu yeroo isaanii of jalaa qisaasessuu sammuu isaanii gubuu yeroo hunda buna daffisuu buna jechuu amuummachuu bakka maal jedhee isinitti himuu danda'a hin beektu waan ta'eef baay'een keessan maatii akka sanaa keessaatii dhalattaniitu waan ta'eef baay'een keessan hin beektu jechuudha. Amuummachuu haaruu waanuma xiqqoodhaaf jechuudha. Dubbii baay'isuu of aarsuu balbala cufanii dukkana keessa taa'uu qofaa ofii taa'uu boo'uufaa kophaa ofii ta'anii bakka kan bu'an callisanii osoo maa hin ta'in osoo homtuu ittiin dubbatiin callisanii ta'anii kophaa isaanii kan bu'an maal taate kan jedhaniin bakka sirumayyuu nama gaafate sanitti immoo deebisanii kanaraan akka waan firri jalaa du'etti kan bu'an baay'ee isaanii jiru. Oduu afarsuu oduu garaagaraa afarsuu barbaadu bakka caafii oduun na argatan akkamittiin kuni ta'a akkamittiin akkas ta'e jedhanii akkamittiin abaluu ekeleen akkana godhanii oduu garaagaraa afarsuu namoota walitti buusuu wal nyaachisuu bakka waan garaagaraa keessa isaaniiti jechuudha kan maddu jechuudha. Dubbii yoo qabatan gadi lakkisuu dhiisuu bakka dubbii tokkicha qabanna naannoo keessatti fakkeenyaaf abaluu dubbii qabannaan kaatee bakka ishiin kaatee kanaan booddee duubatti hin deebi'u. Namoonni jedhaman beekaman baay'ee isaanii jiru jechuudha. Dubbii abaluu moo dubbii abaluu dhiyeessuudha kan jedhaman. Dubbii takkaa qabannaan gadi dhiisuu kan hin beekne dubbiidhuma sana qootanii damee kan itti baasan dubbiidhuma sana bakka baay'isanii akka nama aarsu namoonni biraas dubbii sanaan keessa galanii miidhaan akka qaqqabu kan taasisan jechuudha. Amala diinummaa nama waaqaa dhugaa jaalatu yookiin immoo nama waaqaa jibbu ni jibbu jechuudha. Nama waaqayyo ta'e hin jaallatan gongomayyuu irraa fagaachuu barbaadu ni jibbu nama sana arguu hin barbaadanii aaruu dhiiga gadi naquu barbaadu bakka yeroo sanatti isaan yeroo aaran sanatti aarii sana keessatti yookiin nama rugatanii yookiin wanti tokko ta'e dhiigni akka gadi naqu kan barbaadan. Abaaruu bakka waanuma hin jirre kana abaaruu ijoollee isaaniis haa ta'u daa'ima isaaniis haa ta'u horii isaaniis haa ta'u abaaruu nagaan si hin galchiin si haa kutu akka si haa godhu bakka waan adda addaa ijji kee haa badu gurri kee haa dudu jechuudhaan karaa adda addaatiin kan abaaran dhiiga gadi naquu kan barbaadan dhiigni immoo yeroo dhangala'e ilaaluu kan jaalatan. Namoonni afurramaan akkasirra bule dhiigni ennaa gadi namni ennaa lola'u kan jaallatan dhangala'uun dhiigaa kan isaanitti tolu haaloo kan namatti qabatan nama amantii dhugaa waaqeffatu kan hin jaallanne kennaa fi ulfina waaqatti inaafu guddina namaatti fuula gurraachessu abaluu maa godhate akkamittiin godhate eessaa fide maaliif hallakkisiisaaf mijate bakka callisanii isaan ooduu nama sanaan namni gaafa waa godhate. Fakkeenyaaf namni goomachuu isaan ooduu nama sanaan ooduu fuula isaanii gurraachessu maqaa nama sanaa balleessu bakka biyya keessatti naannoo keessatti namni sun maqaan isaa akka badu jireenyi isaa akka jeeqamu nama wajjin akka inni walii galteedhaan hin jiraanne taasisuu maqaa balleessuu itti moruufaa mora bakka shaakallii moraa taasisuu bahanii maasii namaa keessa gangalachuu dallaa namaa jalatti inqulaalii garaagaraa darbachuu dhiiga itti facaasuu. Waan garaagaraatu jira maal jedhee isinitti himuu danda'a jechuudha. Gochoonni kun hundumtuu hafuurota kanaatiin warri mo'aman hundumtuu jechuudha. Falquufaa arrabsuu jireenya namaatti fakkeenyaaf namni waan gaarii gaafa haasa'u waan gaarii sanitti falquu itti ashoofu namni sun akka aaruuf hamilee isaa akka cabuuf arrabsuu osoo namni sun homaa isan godhin osoo maa isaatti hin dubbatin callisanii lafaa kaanii aarsuufa abaaruu amachuu dachaadhaan dubbachuu fakkeenyaaf namoota bira taa'anii
namoota bira taa'anii namni sun otoo isa bira taa'anii dachaadhaan waa'ee namicha sana haasa'u dachaadhaan namicha sana amachuu agiboo waan jedhamu jira. Agiboo jechuun fakkeenyaaf horiin illee yoo jiraate nama sana aarsuu abaaruu yoo barbaadan yookiin immoo nama sana aarsuu innaa barbaadanitti horii sana fa'aa abaaruudha. Akka waan namicha yoo itti dubbatan maqaa isaadhaan hin aaraa jedhanii akka namichi hin beeknetti horii kana abaaran ijoollee isaanii waamanii kana abaaran agiboodhaan karaa adda addaatiin dachaadhaan nama bira taa'anii waan hamaa kan dubbatan kan hamatan jecha hadhaa dubbachuudhaan jecha hadhaa kan dubbatan guutumaa guututti eegaatii amaloota akkanaaf kan kana fakkaatan agarsiisa jechuudha. Jarjaruufaa fakkeenyaaf sassata waanuma jiru fakkeenyaaf mana jiru hin jiru jedhanii sassatu waan jiru dhoksuu waan gaarii ta'e fakkeenyaaf laachuu dhoowwachuu ansaanii namaa kennuu dhiisuu bakka dhoowwachuu kan namaa immoo fudhatanii namaa deebisuu dhoorkachuu waan akka kanaa hundi isaanii egaati afuuronni kun guutumaa guututti afuurri qaalluu jireenya mucaa namaa keessanii akkaataa kanaatiin maal godha jireenya mucaa namaa jeeqa jechuudha. Namoonni afuura hamoodhaan qabamanii jiran mallattoon isaanii kanaatiin kan inni mul'atu. Afuuronni qaalluu irra caalatti egaati miidhaa wal fakkaataa kan geggeessanidha. Egaati kan geggeessan haa ta'uyyuu malee jalqabarraati jalqaban yookiin immoo gadameessaadharraati jalqabanii jechuudha kan isaan qabasan jechuudha ijoollee waaqayyo. Gadameessaadharraati qabatanii erga wajjin dhalataniin booddee nama sana maal taasisu mucaa sana jooraa taasisu balleessaa yookiin immoo nama callisee jiraatu taasisu daweessuu lukasaa harkasaa shibaa gochuu qaama isaa guutuun akka maatiin ittiin gammannee fi arganii akka isaan boqonnaa ittiin arganne akka dhalan dhabne hin jenneef dhala argatanii dhala sanitti immoo akka hin boqonne taasisu. Akkasuma immoo yoo hojii hojjetanis immoo hojii isaanii duwwaa jalaa gochuu yeroo hunda duwwaa itti mul'isu guuteef iyyuu soo jiraate duwwaa itti mul'isu bakka jireenyi isaanii akka waan hin mijanneetti akka isaan abdii kutan yeroo hunda abdii malee akka isaan jiraatan waaqni hin jiru jedhanii akka isaan waaqa arrabsan waaqni maallaa godhe waaqa maaliif jira jedhanii akka isaan waaqa walitti bu'an yeroo hunda afuuronni kun egaati waaqayyoodhaan walitti buusuu hojii akkasitti kan jaalatan keessa namaa yookiin immoo wajjin dhalachuudhaan kan jiru waan ta'eef immoo afuurota haalaa dhufan yookiin immoo ergamanii xonqolaadhaan matatiidhaan jinniidhaan harkifamanii warra dhufan gara keessatti simachuudhaan keessummeessuudhaan gurmeessanii miidhaa guddaa sana caalu irratti gaggeessu jechuudha. Kanaatiin beekamu jechuudha afuuronni hamoon kun. Fakkeenyaaf afuurri hamaan tokko fakkeenyaaf afuurri qaalluu nama tokko keessa yennaa jiraate afuurri hamaan gaafa alaatii namaatiin hinaaffadhaan itti ergamu hin keessummeessa afuurri keessisaa jiru hin gargaaraa jechuudha. Informeeshinii keessisaa jiru laataa fi namni kun waan akkanaa jaallataa namni kun adeemsisaa akkanadha inaaraa waan akkasii jaallate erga kana informeeshinii kennee fi afuuricha gargaaree namtichi guutumaa guututti akka inni miidhamuu fi miidhaa guddaan akka irra qaqqabu taasisuudhaaf jechuudha. Yeroo hunda afuuronni kun yeroo hunda waaqayyo walitti buusisuudhaaf kan hojjetan yookiin immoo waaqayyo irraatiin namoota addaan baasuudhaaf namoota wajjin kan jiraatan ta'uu isaaniiti jechuudha. Egaati gochootiin afuuraa hamootaa fi adeemsi afuurota hamootaa isaan kana yoo ta'e tokkoon isaanii immoo amma dabareedhaan laalla jechuudha. Guyyaa har'aatiif addaanyi warquu kan jedhu kana jalqaba irratti laalla jechuudha. Afuurota qaalloo yookiin immoo afuurota hamoo kana keessaatiin addaanyi warquu kan jedhamu kun maal inni miidhaan inni namoota irratti geessisu maal inni isa jedhu ni laalla. Afuurri kun egaa akkuma jalqaba isiniif kaasee shittoo foolii gaarii qabuu fi ixaana baay'inaan kan jaallatudha. Sababii shittoo foolii qabuuf immoo ixaana foolii qabu kan jaallatuufis immoo sababii mataasaa danda'e qaba qajeelfama mataasaa danda'e qaba jechuudha. Ilaalla. Egaati afuurri kun shittoo foolii gaarii qabu akkasuma immoo ixaana kan jaallatu yoo ta'u dubartii bifaa fi miidhagina qabdu dursee barbaada jechuudha afuurri kun. Keessumattuu dubartoota miidhagina qaban baay'ee bareedan simboo kan qaban miidhagina kan qaban dursee qabata afuurri addaanyi warquu jedhamu kun jechuudha. Warqii jaalataa shittoo foolii gaarii qabu jaalataa ixaana jaalataa akkuma jalqaba isiniin jedhee yeroo hunda yeroo manaa baahnis yeroo hojjetanis yeroo hunda amma shittoo dibatanitti qaamni isaanii kan ittiin tolle waan bakki deeman kan isaanitti hin bareenne shittoo dibatan malee ijji isaanii kan lafa hin argine jiru jechuudha. Shittoo dibatan malee irraanfatanii manaallee yoo bahan guyyaa sana waan yaadanii manaa bahan suni akka waan isaaniif hin guunnetti yeroo hunda dabbaramuudhaan yeroo hunda jireenyi isaanii mataan isaanii bowwoo kan itti ta'u hedduu isaanii jiru jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in immoo ixaana aarsan malee manni mana kan ittiin fakkaanne
jireenyi isaanii jireenya kan ittiin fakkaanne nyaanni kan ittiin mi'oofne dhugaatiin kan ittiin mi'oofne uffatanii kan irraan bareenne yeroo hunda halkanis galgalas guyyaas jireenya isaanii ixaana aarsuudhaaf bakka ixaana aarsanii buna danfisuudhaan yeroo hunda fandishaa garaagaraa qopheessanii taa'anii marga lafatti hafanii taa'anii yeroo hunda fandishaa sana fanadda'anii ixaana sana aarsanii bakka namoonni taa'anii marsanii yennaa dhugan achirra taa'anii yennaa nama hamatan waa'ee namaa yennaa isaan bakka itti tola jechuudhaaf ursun isarra darbee shittoo sana urgeessanii mana keessa ofii isaanirra darbanii girgiddaallee kan diban baay'ee isaanii jiru girgiddaa mana isaanii shittoo foolii gaarii qabu bakka bitanii mana kaahanii yeroo hunda uffata isaanii qaama isaanii akkuma qibaatitti kan dibatan jiru jechuudha. Inni biraan immoo warqiidha. Kan jalqaba isinii kaase warqii jaalata. Addaanyi warqii jechuun warqii kan jaalatudha. Warqii sababiin inni jaalatuuf maal inni yeroo hunda bakka dhimma isaa kaayyoo isaa miidhagina irratti kan inni xiyyeeffatu waan ta'eef jechuudha. Dubartoonni yeroo hunda warqii jaallatan egaa gurra isaanii irratti funyaan isaanii irratti osoo isaaniif tole jechuudha morma isaanii harka isaanii luka isaanii irratti illee warqii kan godhatan jiru jechuudha. Warqii bakka qaamni isaanii hundi warqii akka ta'u kan barbaadan guutummaan qaama isaanii warqii akka ta'u kan barbaadan egaa jireenya akkanaa keessa warra jiranidha jechuudha. Kanarraa kan ka'e jechuudha erga akkaataa kanaan dubartoota mimmiidhagoo kana fi babbareeddoo ta'an erga qabateen booddee dursee maal godha dursee ofiisaati akka niititti waan qabatuuf dubartoonni baay'een hafuura kanaan qabaman gonkumaneeruman jechuudha. Dubartoonni hafuura kanaan qabaman guutumaa guututti egaati dubartoonni mimmiidhagoon dubartoonni hafuura addaanyi warquu kanaan qabamanii jireenyi isaanii shittoo fi hixaana warqii irratti bu'uureffamee yeroo hunda of mimmiidhagsuudhaan iddoo garaagaraatti warqii godhachuudhaan miila isaanii irratti luka isaanii irratti illee dabalataan funyaan isaanii gurra isaanii iddoo 2-3 iddoo 20 illee osoo uranitti godhatanii kan isaanitti tolu yeroo hunda waa'ee warqii bituudhaaf kan itti canqaman waan nyaatanii bulan caala waan dhuganii waan uffatan caala warqii bituudhaaf kan canqaman yookiin kan dhiphatan namoonni akka sanaa gonkumaa dubartoonni akka sanaa gaa'elan gaggeeffatan jechuudha. Akka isaan gaa'ela gaggeeffataniif hin eeyyamuuf hafuurichi. Dursee ofiisaatii akka niititti qabata jechuudha. Yookiin immoo akka haadha manaa isaatti qabatee hafuurri kun jechuudha wajjin jireenya eegala bakka. Guutumaa guututti namoonni akka sanaa hin heerumanis heerumuus hin barbaadanis. Thank you.